Hubettanii abbaan koo mana hidhaa keessatti uummata isaatiif hedduu cinqame. Ani yatiimummaattiin guddadhe abbaan. Abshir wallahi rabbiin walitti isin deebisu. Akka malee mokkorama guddaa fatanaadha wallahi. Abshiri. So amma ani haadhuma isaa haati isaanii jirti lubbiidhaanii dubbisuun yerootti haadha isaa kana yeroo bilbilu ana gaafatedhaan ana bakka hin jiru ni beeka dhagahee jira koominitiin biyya kanaas na beetti garuu immoo waan gargar nu qabutu jira namni hedduun dhaqi waan akkasii godhi waan akkanaa godhedhu ani immoo bakka zulmii dhaabachuun fedhu rakkuutu jira ustaas nu gidduu. Ati takkaa waan abbaa keetii irraa bakka waalaaltu dhayte? Naku subhaana naan jedhani bakkitti kamu akkas jira abbaan kee si booda si bo'aa abbaan kee si jaallata wooma isa dhibee jira naan jennaan oo danda'e rabbiin guddaan rabbiin hin danda'a rabbiin irraa hiiku malee an bakka zulmiin dhaabadhu jedhee wallahi. Dhageeffadhu abbaan kee aangoo maalii qabamee natti himi? Abbaan kiyya hangoo guddaa gana maran qabu duraan dooktara ture achi erga hidhaa bahee jechuun inni biyya baqaa keessatti hospitaala guddaa hojjeta qabeenyallee maallaqallee alhamdulillah ni qaba. Erga immoo achi bahee immoo jechuun akkanatti fakkaatu kanatti an siyaasallee hordofu TV irratti dhiyeessu mootummaa kana uummata Oromoo waliin qajeelchu akkasumas akkasii kana yayyaalaa mootummaan illee hin beekaani. Ani nin dhage miidiyaa irratti argeeni ammoo xiqqoo mataasaa sirrii miti mana keessaas jeequmsa qaba. Abbaan kiyya kara meeqaan zollomamee jira. Tokko mana hidhaatii bahee tiriitmentiin arganne uummanni keenyas nama qabsaa'eef waan inni ta'e akkii sammuunsaa tatta'u kanan beekuu fi uummanni Oromoo dhugaa rabbiin hin jaalladha. Uummata koo garuu uummata qabsaa'eef kana tiriit godhuun beennu beetta. Namni mana hidhaa keessa seenu waa hedduu keessa seena ani dubartiin dudduubatti fixxinyi harka koo na hiitee na tumte naan jireenyatti matee abbaan koo mataan isaa xiqqoo qabsoo kanarratti illee tuqamee jira. Inshaallah walitti isin deebisu walitti deebitan. Jaartiin isaa kara warra isaanii ati immoo kara abbaa keetii manaamni akkas jedha. Abshir. Inshaallah wallahi ustaazi ani abbaan koo naa qajeele ani jibbaa isaa tokkollee waan na zollome marallee rabbiif jechan dhiisaaban. Ani rabbiin bakka inni itti kalee na dhiise sana hin jiru ana rabbii bu'aa maraa naa godhe aga tokko alhamdulillah. Abshir. Akkasii ustaaza kiyya galatooma wallahi waan dhufeen gaddama nama kiyyaan ciisee dukkana keessa. Dukkana keessa dubartii biraa fidee qullaa isaa akka waan baddu waliin dalaguu argee akkasitti niin lolaanii edaa haga yoonaatti kana hojjettaa kanaaf akkas gootee jedhee dubartii kanas isas niin lolaa akkasitti wal lollaa ani immoo ajaa'iba namna gargar deemne maaliif waan akkasii arga jedhe akkasii ustaas. Jaarsa waliif tanii? Lakki ustaazi jaarsa kiyya niikni an kun seenaa duraaniiti malee an jaarsi kiyya rabbi ol nu niiksisiin ustaaz abbaan nuuki. Kan amma kana garte kun eenyu kan dhalaadhaa wajji qullaa taa'u kun? Naabsuni nama jechuun kan dhoksu miti namuma seenaa jaalalaa duraan olii qabnu turreedha akkasumas. Seenaa jaalalaa qabdan malee jaarsummaa miti isaa? Lakki jaarsummaa miti ustaaz. Sun waanuma waliin dabarsuu turtan santu sirriin ta'in intalti sunis suma malee nama biraatii miti waan san irraa ta'uu hubachuu qabdaa jechuu barbaadeeti manaamni akkas jedha. Hayyee ustaas thank you. Inshallah thank you too. Qabataa maannarra gahe yeroo maraa argaa tokko isaa waggaa 8 dura biyya faranjii kana jiraate UK jechaadha. Karaa wayiitu dhufu biyyuma Awurooppaa kana keessatti rakkinni wayii nurra ga'e rakkinni jechuun gama daldalaati. Nama wayiitu daldalli wayii qubee biyya Arabaa irraa dhufe ani karaa Istaanbul kana Giriikitti qubee qubarraa qabaani qubee biyya Arabaa kana jechaadha. Akka daayimandii kanatti jechuudha. Qubee kana naa kenni naan jedhe namichi. Ka daldala gara nama 50-60 kan deemu hin kennu jedhee. Namichi yeroo sanitti qubee sana ni kennuu dinnaan nazanni aayee haga na ajjeesuu dira siititti deeme yeroo san ijoolleen irraa karaate malee lafti bosona keessa waan ta'eef. Suni zaahiraan immoo wanni kun? Kuni zaahirumaani qubee sanillee akira namichi tarkaanfii biraan irra fudhataa jiraatti kennan naan jettee ijoolleen ofirraa baasee kenneef. Dhuguma ustaaz.
Haamartii moo wallahi harka kiyyarraa baasee kennee ta'uun qabuudhaati. Akkami humnaan narraane dhiirri akka kiyyaa waan hin horii jira kanaan qaalii kanaan bita akkami narraa fudhataa ta jettu qabdaati. Ammallee mormachaa jirtu osoo agartee namchi san amma ni ajjeestaa. oofanii achi na ooftee ijoolleen narraa baafte ustaaza ani kennuu dide ijoolleen maan anama fakkeenya haadha warraan qabu seengileedha. Yeroo baay'ee daa'ima ofii argadhu kana mana keessatti sossoba. Isaaf jecha faa akka dalagaa ooluu kana yeroo baay'ee waan akkasii arga maaliif? Koi ati garuu ati hin dhallesaa dhalumaa dhaleemi. Akkam jechuun ani dhiira akkamitti agarree? Yaada inni dhaltii bar dhiirtinis manaamaa hedduu jira dhalti. Manaamaa wanni hin taane hin jirtu. Jechuun daa'iman argadha. Daa'ima kana bakka yeroo baay'ee akka malee jaaladha. Sossobuu isaa jecha hojiirraa akka hafuu kana fa'aa yeroo baay'ee arga waan akkasiisan. Okay. Mucaan sun silaa amma mucaa keeti yeroo sossobdu sansa. Oomaa shakkii takka kan qabne kakiyye jedhee akkana waliin argaa bire guyyaa mara. Ofi jaallii qabu. Ati fuune takka? Yaa hin fuune. Wanni siin jedhu obboleessa kiyya. Na dhageessaami? Akka gaarii. Ati bakka jirtu sani lammummaa argattee waraqaa biyyaa ni qabda amma? Ni qabee. Namni shari'aa si godhani jiraata akka dalagaa irratti maal irra wal dhabdan biyya sanitti? Dhugaadhaa nama wallabeen beeku biyya kanatti. Okay. Maal seeta? Barsiisa obboleessa kiyya qaalii. Ati umriin ta'e soddomii meeqa moo soddomni taata? Soddomin ta'us ta'a 27 akkas. 27? Eeywa. Akaakoon kee ni jira akaakoo fi abbaan kee? Abbaan kee hin jira akaakoon kiyya hin jiru. Manaa kee kan agarsiisu abbaa kee xooruu qabdaa. Abbaa kee tarii abbaa kee kaddamu jirtaati maallaqa ergitee fi maal jetteeni jaalalasaa. Wallahi akka ajaa'ibaa ustaaz. Wannummaa jiru duniyaa kanarratti gammadu. Mucaan gara gaggalchitu sun mucaa keetii miti. Mucaa osoo hin taane abbaa keeti. Tajaajila abbaa keetii ka godhaa jirtu. Si galee? Manaamni kee kana agarsiisa gara biraatiin maal agarsiisa? Abbaa keeti. Gara biraatiin intala agarsiisa. Jaartiidha. Jaartii ajaa'ibaa fuudhu ta'isa. Fuuni keetilleen kan addaa ta'u ta'a. Garuu wayin si gaafa obboleessa kiyya haqa naan himta haqa. Wallahi nima wallahi sofu. Maa isinii fi maakiraatiyyaa fidan. Ati waan akkana ooffattu ni qabdaa dhalaa akkanuma maallaqa baatti kannaniitu akkanumatti faata akkuma hojii rafanii geessaniif yookaan akkanuma si dhungattee toofaa shaashaa jettee haasawaa ni deema. Jechuun kaa ilmoo dhiiraati waan biraa hin dogoggorre hin jiru waan akka mallaqa maalii waan akka sanii takka hin kakadda ustaasa waan akkasii keessa hin jiru. Jechuun homaatti kan bittuu kan nu baattu ati hariiroo dhalaati intala takkaatu si cinaa jira. Intala takka tasi beektu tan ati sii beektu tanii bakka waan akkasiiti. Wanni fuudhaatii fi wanni maaliin jirtu ammoo siitu isiirra caalmee qaba. Isiin akkuma gartee siif waan kennaa yookaan waan bitii yookaan waan bakka nama haajamaa tokko haajamteetuma si gorte jaalalaan taatus takkuma si dhungattee faa deemu yookaan ammoo waan biraa waliin taatanis ta'u bakka sanuma malee achiichi nama bultiif abdattuu miti. Nama bultiif hin abdanne kan yeroodhaaf itti hafuura baafatan tokko si cinaa jira. Gara biraattiin ati makiinaa ajaa'ibaa bitachuu teessa.